Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino karoora mirga dorgommii waancaa addunyaa gurguruu qopheessee mormiin jabaan mudateetii jira. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa bulchuu FIFAn bara 1924 Faransaay magaalaa Paaris keessatti kan hundaa'e yoo ta'u qaama olaanaa kubbaa miilaa addunyaa ta'uun waggoota 122 hojjeteetii jira. Waajjirri muummee dhaabbatichaa yeroo ammaa Switzerland keessatti kan argamu yoo ta'u dhaabbatichi dhaabbata of danda'e dhaabbatudha. FIFAn dhaabbata miti mootummaa, dhaabbata galiif hin hojjennee, dhaabbata gurgurtaaf hin dhiyaannee fi dhaabbata abbummaan qabeenyaa isaa dhuunfaa jalatti ramadamneedha. Abbummaan qabeenya waldaa kubbaa miilaa addunyaa kan maatii ispoortii hawaasa addunyaa fi biyyoota miseensota dhaabbatichaa ta'aniiti. FIFAn biyyoota miseensa isaa ta'an 211 kan qabu yoo ta'u abbummaan qabeenya isaa kan biyyoota miseensa isaa ta'aniiti. Gaheen dhaabbatichaa federeeshinoota kubbaa miilaa hoogganuu, waancaa addunyaa qopheessuu, seera kubbaa miilaa addunyaa baasuu, fooyyessuu fi tiksuu akkasumas biyyoota miseensa dhaabbatichaa ta'aniif aadaan ispoortii biyyattii keessatti akka guddatuuf deeggarsa mallaqaa taasisuudha. Dhaabbanni waggoota 122 dorgommii waancaa addunyaa waggaa 4 qopheessaa ture kun galii mataa isaa tamsaasa TV ispoonsara gurgurtaa tikeettii hayyamaa fi toornaamentii irraa argataa ture. Karoora haaraa pirezidaantii dhaabbatichaa Gianni Infantino mirga dorgommii waancaa addunyaa 30 investoroota dhuunfaatti dabarsee gurguruuf karoorse qopheesseetii jira. Adoolessa 28 bara 2026 karoora mirga dorgommii waancaa addunyaa kanneen akka mirga tamsaasaa, mirga ispoonsaraa, mirga tikeettii, qophii waancaa addunyaa investoroota dhuunfaa, abbootii qabeenyaa, mootummoota qabeenya qabanii fi kanneen birootti gurguruuf karoorsuu ifoomse. Karoorri kun ammoo aadaa ispoortii fi kubbaa miilaa balleessa jechuun mormiin jabaan hawaasa addunyaa fi maatii ispoortii irraa mudateetii jira. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino xalayaa miseensota dhaabbatichaa 211 ta'an hundatti barreesseen biyyoonni karoora haaraa kana deeggaran doolaara miiliyoona 40 akka argatan ibseetii jira. Karoora falmisiisaa mirga dorgommii waancaa addunyaa 30 gurguruu kun aadaa kubbaa miilaa fi ispoortii gara bizinesaatti jijjiiram, akkasumas waldaa kubbaa miilaa FIFA gara dhaabbata daldalaatti jijjiiram, aadaa kubbaa miilaa bashannanaaf ummanni addunyaa waggoota 122f itti fayyadame diiguun gara daldalaatti jijjiira jedhamu mormiin jabaan mudate kanam Gianni Infantinoon miseensonni FIFA karoora kana yoo deeggaran mallaqa jalqabaam doolaara miiliyoona 20 argachuuf guyyaan dhumaa fulbaana 19 bara 2026 jechuun ibseetii jira. Akka seera FIFAatti biyyoonni miseensa waldaa kubbaa miilaa addunyaa ta'an hundi isaanii sagalee walqixaa tokko qabu. Sababa kanaan biyyoonni miseensota FIFA ta'an karoora kana yoo deeggaran doolaara miiliyoona 40 fudhachuuf akka jiran Gianni Infantino addeesseetii jira. Gianni Infantino mirga dorgommii waancaa addunyaa kana dhaabbata Ameerikaa Thrive Capital jedhamu kan Joshua Kushinar hoogganutti gurguruuf akka jiru ibsameetii jira. Joshua Kushinar obboleessa abbaa manaa intala Donald Trump Jared Kushinar yoo ta'u mirga dorgommii waancaa addunyaa 30 bituuf deemaa jiraachuu gabaasaalee mul'isaatii jira. Waancaa addunyaa bara 2026 Kanaadaa fi Meeksikoo waliin ta'uun kan qopheessite Ameerikaan hirmaattota waancaa addunyaa fiizaa dhoowwachuun danqaa'umaatii turte. Karoora Gianni Infantino baase kana waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa, waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa kaabaa fi waldaan kubbaa miilaa Eeshiyaa mormaatii jiru. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa Union of European Football Association waancaa addunyaa gara daldalaatti jijjiiruun yaada abaaramaadha aadaa ispoortii balleessuudha jedhe. Waldichi karoorri kun hojii irra yoo oole biyyi ardii Awurooppaa kamuu waancaa addunyaa bara 2030 irratti hin hirmaatu jechuun ibseetii jira. Jaarmiyaan kubbaa miilaa Awurooppaa bulchuu UEFAn FIFAn kubbaa miilaa akka madda mallaqaatti fayyadamuun aangoota isaa fi hiriyoota isaa roomsoo irratti hojjetaa jira jechuun himateetii jira. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa FIFAn ispoortii akka madda mallaqaatti fayyadamuun ofis michuuwwan isaas roomsuu hin eeyyamnoo kubbaa miilaa karaa sirriin akka guddatu qofa feena jedhe. Yeroo waldaaleen kubbaa miilaa kilaboota, liigota, taphattootaa fi deeggartootaa yookaan daawwattootaaf dursa kennuu qabnu amma jechuun ibseetii jira. Infantinoon karoorri kun dirqamaan kan namarratti fe'amaa jiru osoo hin taane akka filannoo gaariitti dhiyaataa kan jiru ta'uu ibseetii jira. Dirqamaan akka fudhatan dhiibbaa uumaa jirra osoo hin taane yaadicha dhiyeessaa jirra. Kun qaama adeemsa dimokiraasiitii, qaama marii ilaa fi ilaameetii hundaa olammoo wanti kun dirqamaa miti garuu carraadha jedhe. Addunyaa irratti kubbaan miilaa akka dagaaguuf carraa dhiyaateedha jechuun ibseetii jira. Haa ta'u malee aangawoota FIFA keessaa kan karoora kana hin dhageenyee fi komii irraa qaban akka jiran gabaafameetii jira. Dubbi himaa waldaa kubbaa miilaa England FA waa'ee karoora kanaa gonkumaa quba hin qabnu, bal'innaanis hin beeknu, adeemsa marii fi bulchiinsa ittiin as geenye irratti yaaddoo fi gaafii qabna, wantoota karoorri kun qabatee fi qajeeltoo hordofamu irratti shakkii qabna jechuun karoora haaraa kana irratti Infantino himate. Gaafa wixineen karoora kanaa bal'innaan qoodamuu fi FIFAn akkaataa waadaa galeen iftoominaan dhiyeessu bal'innaan dubbanna jechuun dubbateetii jira. Hoogganaa FA fi Manchester City kan ture David Bernstein wixineen karoora FIFA kunneen hojiitti yoo hiikame England waancaa addunyaa keessaa ba'uu qabdi jechuun akeekkachiiseetii jira. Wanti
hundinuu baay'ee nama jibbisiisaa waan fudhatama qabu miti firaan aangoo fi mallaqa kennuudha jedheetii jira. Infantinoon garuu karoora isaatti akka cichoofee karoorri haaraan kunis akka kubbaa miilaa gara fuulduraatti deemsu dubbatee jira jechuun BBC'n gabaaseetii jira. Hangam pirezidaantii FIFA ta'etti karoora kubbaa miilaa geeddaruu danda'u dhiyeessuun dirqama kiyya jedhee dubbateetii jira.